Dr. Kanani Adunya Wako, Abashe, Obowako, Adunya Wako fi, Hadashe, Adyastir Mokonera, Bidote Satur, Babaraku, Sagan Sagatamitok, Golina Harar Gelita, Anadaru Labu, Magana Michatakalate. Umuri she Joluma Rakaste, but not a shed Jabdu. Awasaki Satikalat Brati Amo, Etujan Tutu. Alati Umuri Shanit, Baraku Sagan Sagatamija. Bernota kan egal tikalani, bernota sadarka to kufa, mana berusaha mata berdesa tikan barat diutu. Bernota sih sadarka lemafas, acuma magala bicara, mana berusaha mencari arti ulanan tumurte dari university iman. Tanah bernota ulanan tinis, university arbamit tikalishe gaya itu, university cet, bernota engineering giting, mumme hydraulic and water engineering giting, para kudasagat, para kumato. Para ikjama pun atau kok episode itu. Ogumma barat tenis biro bishani fi energy Oromiyati kajaramon yeroo murtaa'eef kan hojjete yoo ta'u ergasii ogummaa hojii moodelummaatiin jaallattootaa fi beekamtii guddaa argachuu dandeessetti. Hojiilee beeksisaa fi bohaartii adda addaa keessatti maqaa kan horate kananii fiilmii mata dureensaa Rabbirraa jedhu piroodyuus gochuun hojii ishee jalqabaatiin industirii fiilmii biyya kanaa keessatti Ashara matashe kaate. Bara digdama kun ashan keessat Fatima fi jaalallee ishee kan ta'e aartist Adwaalam Moosaa waliin seenaa jaalalaa isaanii kan eegalan yoo ta'u waggoota kanneen darbaniif waliin jiraachaa egeree isaanii keessatti ammoo maatii horachuuf karooraan jiraachaa turaniiru. Kibxata kaleessaa barii bitootessa lamatti bari'u mana jireenyaa ishee keessatti sababa ammaaf addan baafamin gamoo mana jireenyaa ishee darbii shanaffaarraa kuftee boqotte. Kananii Addunyaa Waaqoo dhalattee umurii 25tti du'aan boqotteetti. Sirni awwaalcha ishees guyyaa har'aa bataskaana kaatedraalii qulqulluu Sillaaseet bakka maatiin, firoottan, hiriyoottanii fi jaallattoonni ishee argamanitti raawwateera. Seenaa jireenyaa gabaabaa. Akkii hidhattee murtii hamaa akkasii maalumaaf filattee haalli keessa jirtu tarii yoo siin taane maatii si abdatuuf waa garaan sinnaane abdii nama kuta dhugaadha sichuutti maaf nu madeessitee godaante jechuutti. Wayo kando, wayo bujago, wayo bujago, wayo bujago, Polisi hiriyaa maal warri qabdan hiriyoonni jecha dhiibbaan akkasii sinirra jira taanaan hiriyaa keetti nimin hiriyaan gadheedha. Gatii taateef obboleettii keetti himadhu waan irra jirtu kana na godhaa jira abbaan manaa koo kaadhimaan koo akkas na godhaa jira jedhiti itti dubbatadhu. Hin ta'u taanaan immoo hin dubbati. Si galee kana ergaan sii qabu jechaadha. At least barreessadha maani diyaaree alla diyaaree irratti barreessa everyday diyaaree
Diyaarii irratti barreessadha ka'a. Diyaarii keessan barreessaa ka'a. Dhugaa diyaarii keessan barreessaa ka'a. Hullee maal safaachuu as qabdu barreessadha ka'a. Namumti isinitti wanto jedhu illee jiraate itti hima maatii itti himadha. Haadha miti. Kanarraan kana fi dhaamsan qabu. Egaa kan keenya du'uumadha. Waan gaariin keenyan argamu beektu du'uu, baduu, kadhachuu. Waan amma barana nutti dhufe immoo kadhaa, rakkachuu, jalaa diigamuu, jalaa manca'uu. Dhugaa waan nama gadgaddise konkolaataan galagaluu, namni meeqa dhumuu, Liibiyaatti namni qabamuu. Waa hedduudha beektu በጣም ብዙ ነገር. Dhugaa waaqayyoon kadhanna. Waaqayyoon kadhadha. Dhabu egaa maqaa ishee yeroo hunda kaasuun hin oolu. Andu'aalam akka lubbuu isheetti jaalatti. Andu'aalam biraa dhabamuu isheetiin Andu'aalam waan gargaartutti fakkaata. Of miidhuu isheetiin Andu'aalam gargaarti erga isaa dhiphatti ta'e. Akkas gooti jettee yaadda. Yeroo tokko maal seete haala jirurra yeroo qananiin Andu'aalam dhabu filannoo ofii gootee yeroo yaaddutu jira. Haala kanaan hin teettu haala kanaan akkana godhe jennee yeroo tokko yeroo teenyee gorsinuu jira. Haasa'uma keessa wantoota tokkoon kaaftaniiti wanta akkanaa nu mudachuu danda'a maal kan jedhamu. Siigalee jiraami wanta kamirraayyuu iddoo kamirraayyuu of qusadhu wanta akkanaa akka si mudatu hin barbaadu. Luuk wanta akkanaa akka si mudatu yoo jedhame yaalii ajjechaa eega jedhame nama tokko reebanii irratti dhukaasanii konkolaataa jala rukutanii namni suni utaalee tubboo keessa bu'ee qoshaashaa keessa deemee lubbuu of baraare malee guyyaa san lubbuun isaa ba'ee ture siigalee jira. Kanarratti hundooftee qananiin maal jettee torban tokko dura otoo ati waa taatee jiraatte ani sirraa hafee jiraachuu hin barbaadu jecha jedhu Andu'aalamiif deebistee jirti. Jaalalli isaaniis hamma kana asumaanuu jechuudha siigalee. Wayyoo nam guddan dhansee ijayyuun banannee fuulayyuu naqannee. Dubree kananii addunyaa waaqoo abbaa ishee obbo waaqoo addunyaa waaqoo fi haadha ishee adde Asteer Mokonnin irraa bitootessa torba bara 1991 godina Harargee lixaa aanaa Daroo Labuu magaalaa Miicaataatti dhalatte. Umurii ishee ijoollummaarraa kaastee barnoota isheetti jabduu fi hawaasa keessatti dhalatte biratti ammoo iddoo jaallatamtu turte. Dhalattee umurii shanitti bara 1996 barnoota kana eegalte kananiif barnoota sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa mataa guddeessatti kan baratte yoo ta'u barnoota ishee sadarkaa lammaffaas achuma magaalaa Miicataa mana barumsaa Machaaratti qabxii olaanaan xumurtee gara yuunivarsiitiitti imalte. Dharraa barnoota olaanaatiinis yuunivarsiitii Arbaa Minci kan ishee ga'e yoo ta'u yuunivarsiitichatti barnoota injiinaringiitiin muummee haayidrooliik and wootar injiinaringiitiin bara 2011 eebbifamtee turte. Ogummaa baratteeniis biiroo bishaanii fi inerjii Oromiyaatti qacaramuun yeroo murtaa'eef kan hojjette yoo ta'u ergasii ogummaa hojii moodelummaatiin jaallattootaa fi beekamtii guddaa argachuu dandeessetti. Hojiilee beeksisaa fi bohaartii adda addaa keessatti maqaa kan horatte qananii fiilmii mata dureensaa Rabbirraa jedhu pirooduus gochuun hojii ishee jalqabaatiin industirii fiilmii biyya kanaa keessatti ashaaraa mataa ishee kaa'atteetti. Bara 2015 keessatti haadhimaa fi jaalallee ishee kan ta'e aartist Andu'aalam Goosaa waliin seenaa jaalalaa isaanii kan eegalan yoo ta'u waggoota kanneen darbaniif waliin jiraachaa egeree isaanii keessatti ammoo maatii horachuuf karooraan jiraachaa turaniiru. Kibxata kaleessaa barii bitootessa lamatti bari'u mana jireenyaa ishee keessatti sababa ammaaf addan baafamiin gamoo mana jireenyaa ishee darbii 5ffaarraa kuftee boqotte. Qananii addunyaa waaqoo dhalattee umurii 25tti du'aan boqotteetti.
Sirni awwaalcha ishees guyyaa har'aa bataskaana kaatedraalii qulqulluu Sillaasee bakka maatiin, firoottan, hiriyootanii fi jaallattoonni ishee argamanitti raawwateera. Seenaa jireenyaa gabaabaa